بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن نجيبتوتا كنا ورا ميديا ورمو مسلم ميديا بقى ربي نقرتني كان قها ولتنو في الجنة هرا إن شاء الله تعالى يربين على ما في الإيه سجنتا هروا متى دري هروا كبني سنين يعني جرا وردوبين كيسن ولين هاتأوي سنين جنة mata dureen sagantaa kennaa waan jedhu sagantaa agartee mudannoo baruuf barsiisuudha keessatti argamee jedha takkiyyuu baruuf barsiisuu keessatti nama mudatee kanarraa agartee ka haasofna inshaallahu ta'aalaa itti dhihaadhaa isiniin jedha duuba har'aan kana yoo rabbiin alamaa fedhee sheekolee teenna hedduu qabannee isinii dhihaannee jirraa bakka kanatti akkuma agartan gamana moggaa kiyyaatiin akkuma jiranitti ta'ee jechaadha Sheikh Adam Isa TV akkasuma Sheikh Hussein Aman akkasuma Sheikh Keena Sheikh Muhammad Wado waliin taanii bakka kanatti argamna jechuudha. Wanni har'a irraa haasofnu yoo rabbiin alamaa fedhee sagantaa dheeraadha. Yoo har'atti illee kan hundumanne taate yeroo itti aanutti agartanii hordoffiin keessan waliin taha. Har'a agartanii kutaa tokkoffaa kanaan keessatti jalqaba keessatti wanni nuti ittiin eegaluu yaada qabnu yoo rabbiin alamaa fedhee akkamitti namni kun akka itti Qur'aana Rabbiitii walitti dhufe. Maaltu agartee Qur'aanan akkamitti walitti dhuftan waan jedhurraa sheekolee keenya haasoysiisuudhaaf qophaa'ee bakka kana jira hordoffiin keessan waliin haa ta'u isiniin jedha. Ustaazota teenya baga dhuftanii baga rabbiin agartanii ka bakka kanatti isin argamsiise dhihaadhaa isiniin jenna. Masan duuba inshaallahu ta'aalaa warroota agartanii hordoftoota miidiyaa keenyaa ka agartanii Oromoo Muslim Miidiyaa duraanuu isin beekanii as gubbarratti isaanillee salaama nuu jettanii achumaan immootu dursee har'amee sheeka keenya Sheek Muhammad Waadootiin jalqaba sheeka keenya wanni agartanii ka isaan gaafatuu feene yoo rabbiin alamaa fedhe ilmi namaa kun agartanii jalqaba keessatti Qur'aana kana wanni walitti nama fidu yookiin sabawiitu jira mee isiniif Qur'aanni akkamiin wal agartanii akkamiin walitti dhuftanii jalqaba keessanitti waan jedhurraa agartanii sheeka keenya gaafachuu fedha hordoftoonni kennan waliin ta'a isiniin jedha mee sheeka isiniif Qur'aana jalqaba maaltu walitti fide kun har'a darajaan jirtan darajaa biraati jalqaba immootu agartanii Qur'aanni kun waa walitti nama fidu jira mee maaltu walitti isin fide waan jedhurraahi agartanii ka isin haasoysiisuu barbaada mee waan san gabaabbinaan keessanuu baha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقيفتة خيري لا إن شاء الله خيري قرتي يا ربي فيدي ولي دبنا خيري تنا ولي برامسنا وولي برامسنا كنا إسني سكسمت كون كاني رامسي wala raamsu jechuun walii qooduu jechuudha namuu gartee waliif qoodee bu'aa irraa argata waan tokko jennee yaadna inshallah waan bu'aa irraa haasofsiisu gaafii duuba Qur'aanaan eegalanii dubbiin Qur'aanaa tun dubbii jabduudha siif islaaminaa maaltu walii fide akka jechuuti siif Qur'aana maaltu walii fide jechuun jalqaba ofii beekuun ammoo hedduu gartee waan fuuldura dhufurrattis nama gartee dhageeffatuu fi namuma gartee waan irra bahe kanaa isa yaadachiisan isa isuma kanaafuu dawa nama biraa dhiisi abbumaafuu dawaadha jedheti yaada dura anaa fi Qur'aana wanni walitti fide obboleessa keenya hangafa jira rabbiin wasa'allahu alayhi rabbi isaan irratti haa bal'isuun ja'a hangafni keenya hagammaa barsiisaa Qur'aanaati hagammaa sa'atanaa jechuudha نعمري جاهتمي وين فكاتني والله أعلم حاجة ما نبرسيزن ولا قوتني نبرسيزني إسانتو أفهم قرآنا كنا أكا قرآنا نفهم بردو صاب إسانتو تأجي جورا إسان كوني تلفون نجرو قاف تلفون نجر رسن درسوا ما يرو أسين أجي بدن مرق بدني بيتا بدني غير كان نمني فتين بيغني أبانكي يا إسان كان بربادني قلجن kolooba boolloo jecha gaafsan dhageenyu miti kolooba boollooti galchan gaafa durii gaa warri kenna dubra xiqqeennatti namatti yeroo xiqqeenyaatiin dubra namaa qaadhimanii
xiqqeenyaan itti qaadhimaniiti osoma inni qara'u dubri itti guddatte. Dubri guddannaa warri dubraa dhufee mucayyoo ta'e nanurraa fuudhaa yookaan nu eebbisaa jedhan. Mucayyoon geette bar waan ajabaa jira bikkuma sana waan ajabaa jira bar. Mucayyoon geesse lalama bar amma gaafuma shari'aan hin jirre sanuu uummanni keenya kabaja ajaabaatti qaba jechuu asitti beeyna. Intala geesse dhiiraan barbaadan jechuudha. Zaman amma immoo dhiirumaa dhoorgatanii balaa bu'e. Duuba akkasitti sababa sanirratti gurbaan agarree abbaan kiyya sangaa gurgurateeti deemee barbaadee majlisa kaan irraa kaanitti barbaade fuudhee galche. Koloba boolloo jedhanii diidaa keessa bikka naxwii achirraa fuudhanii galchanii gaafa isaan galchan akka amma gartanii nama akkam akkas irreebbatanii ugaamman agarre nama Ameerikaa dhufillee amma akkas irreebbatu dhiisanii nama hajjirraa dhufillee amma akkas irreebbatu dhiisanii. Sanumaa quraana irraa galee kan akkana irreebbatan. Barreeffannaan ajaa'ibaati bargaafsan. Amma nama Ameerikaa irraa dhufillee namni akkasitti irreebbatu nama hajjirraa dhufillee irreebbannaa dhiisan akkasitti abbaan mana ofiitti gala amma. Gaafsan fardi nafne fardi biyya teenya keessa jiru hin hafne akkanatti wal guuree laal fardi kun akkana utaala. Aalamni gartee farda yaabbatee jechuudha makiinaan isaanii faradoomi. Ililiidhaan asii magaalaa dhaqan ililiidhaan achi akkasi galchan yeroo galchan akkasi qalanii gammachuu ajaa'ibaati. Duuba isaan rabbiin fidee biyya teenya keessa kaa'e. Biyya teenya Sheek Huseen faarsuu malee waan takka hin beekne. Ta masaajidni rabbii waan takka gartee wanni masaajida jedhan hin jiru biyya teenya keessa. Ganda keenyarraa masjida gartee dhaquudhaaf sa'a 3 deeman. Sa'a 3 gaafa gale obboleessi kee kun nama sheekaati jum'aa salaatu sa'a 3 guutuu karaa deeme jechuudha. Isa kanatu biyya awaamaa ta sheekana Huseeniif dibbiftu ta Abdulnaasiriif qaltee gartee sangaa qaltee nyaattu biyya tana keessa seenee ganda keenya walitti qabee ijoollee jalaa walitti qabee qabalee nutti antullee walitti qabee quraana qaraasisuu eegale. Quraana jechaawun dhageenyaan gaa quraana jechaawun beeku quraanaawuu gaafsan dhagee salaata qofa abbaa keenya akka itti salaatu ni agarraa isaanuma salaatan irratti of barre quraana ammoo hin beeku. Duuba walitti qabanii quraana kana qaraasisanii gaafsan gaa ijaanis qara'uun beeku afaanumaan waan namni ji'a afaanumaan haasawa akkanumatti afaanumaan oofu malee ijaan bika kana jedheen beeku waan daa'imummaan jirtuuf jecha hin beeku eessa jiraan beeku afaanumaan oofa ijaan waa takka hin beeku eessa qara'uu jirta gisee naan jaan hin beeku falaasan bikka yoo awwal laale kaballaa na gadhiisa obboleessi keewwan na kabala anammoo hin beeku akkanumatti oofa malee hin beeku waa takka hin beeku. Duuba eegalleen kiyya ka quraanaa rabbiin gartee barakaa haa godhuu fi obboleessa keenya isaan irratti eegalee sababa isaan tunaa ta'e jechuudhaaf quraana isaantu sababa walitti fidiinsaa ta'e akkana. Maashaallah jazakumullahu khairan. Waan keeylitti obboleessi keessa waan guddaan galee gammachuun galee biyyatti illee biyyillee ajaa'ibatti irraa gammadanii ka amma yeroo ammaa yoo cidha taate malee fardaan bahanii nama qeebaluun hin jirtu. Yeroo ammaa kana kaayoo agartee cidha taatee cinniyyuu ka fardaa feeslaa ka makiinaati waan gammachuutiin gale jenna. Mee akkuma san duuba insha Allahu ta'ala sheeka keenna Sheek Adam Isaa isaanillee agartanii ka waan qur'aanaaf isaan walitti fide yeroo jalqabaa keessatti sanirraa isaan gaafanna. Mee isin hoo akkuma isheen nu himan kana obboleessa keessantu sheekamu abbaa keessantu sheekamu moo agartanii wal lama keessanii waa argamamu bifa kamiin agartee qur'aana wal geettan? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ba'd, alhamdulillah, duba qur'aanaani jalqaba gaafa madarasaa seene haadhatiyyatu madarasaa nageesse akka na fakkaatutti 1983 madarasa maganda keessa jira. Achi jalqaba seene ammoo uumaan baranne osoo uumaan baranne barumsi dargiin kufee wayyaaneen gaafa lafa qabatte barumsa jalqabanii barumsa duuba gaafsan madarasa iskuulli waan hin jirreef ijoolleen akka jirtuun madarasaa keessa jirti. Madarasaa ijoolleen roobee kana baratanii nama hedduutu sheekonni ol deebanii madarasaa bananii jiran.
gaafsan namu madrasaa keessa jira duba amma manni barumsaa banamee akka ijoollee madrasaa keessaa baasan itti dhabamee shiftii goonaa jedhanii sobanii warra madrasaa kana dhufan ganama ijoolleen haa qaraatu galgala iskuula haa deemtu jedhanii sisteema saniin madrasaa keessaa fuudhanii gara iskuulaa shiftii ol godhanii waggaa tokkollee waan madrasaa keessa turren se'u iskuula addachaan gaafsan iskuula keessaa madrasaa keessaa baane ani ajaa'iba rabbii madrasaa akkasumatti maqaraanii baadasaa kudhanii faayoo iskuula keessaa baanee geessine madrasaa inuma deemna guddoo biyyatti hin qaraane quraanumaallee hatta adan buusin takka yoo jedhen danda'a ammoo yeroo jalqabaatiif wanni ani gaafa jalqaba madrasaa seenana tuman loohii gaafsanii quraan ammaa kun hin jiru loohiin isin quraana ani hin beenne galaa jennaan loohii tana darbee adaa wanni kabajaan achi kaayanii ani ijoollumaallee waan nan jirtuufi in darbee gaafuma sanna tumanan tumiitiin gaafsanii rifuu guddoon taate hin beeku ani quraanni ani gaafsan tumame haga dhaallee na keessaa ba'uu dide isheen gaafsanii amma akiramee jira rabbi warra jannataa isaan haa godhu inshallah shee Muusaa saafii jedhaniini amma akiramanii jedhanii rabbi rahmat isaanii haa godhu duba guddoo quraana akkasuma babbarannee tumaan sun borcamnu garuma iskuulaa gore taan inshallah wanni guddoon an baradhee Naayiroobii matti inshallah ما شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سنين جنة أكما سانكا أغرتني آدم الله أغرتني وان بريدان وهماني مدرسة كيست أغرتني رجل كباتب نمني أغرتني قرآن بسان والبرسيسي هذا أكتئن وهمان ججو نمني أغرتني وممتو يو نمني جباني سدوبا جرات ملي بك جبان قهو جلني إما هذا جباتا إما أبان جباتا تكي أبوليسا كون كتتا في ساتي ربي تجيسو لي أكسمة تجرا ماشي حسينو لاتا غرامين أغرتي قرآن كنا والغاية يومان اتزين تمو ولين اتزين جيسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد لقي فتوتا حردوتا ورمو مسلمي ديا جلا رقمتاني أكو مغرتتينو أصدر غرتتينو سغنتا كان غرتي بسليت نفقاتي هاتو بنمتو باتي مالك وان بريدو أكيد قرآن يعني ولا رجعني نو ماتين كنا ماتي دين بيكو نو فكنا في ماتين كنا كراتينو ولا تايرو لبنا ماتين كنا يا حسن نما قرأ تايرو يا نما قرأ هاكيون كنا نما قرأ أبوني تي نما قرأ نيجو زمان سلالا تايرون كنا ما تفسير برسيسو mana meja ras ganna naman beko zamana tura ababayun kenacho akayu kita ragan kana mal jannani tafsira barsisani ilmu fi barsira basham ya Abdul Rahman Sani kala akayu kena tafsira alam nashrah kana barsisan alam nashrah laka sadrak yani ورفعنا لك ذكرك kana barsisan ol sifuda jannani olin olna fude wa banen urba olin sidema olin ademo jala habu itu amma himi wana orina demon acci gas le zaka buke ga telaba zaman san tafsir barsani to bayo ya ini gafi dizu dillo ini gafi jala habu dinan polisi de acci gas le zaka buke ga telaba confuse nyat yani kana chuwan kana jide mali zaman sa la tafsir barsani nan kun ababa yuken aka yuken azaba akas garte dinu ba din kana garte dinu kadama dofani abbota teena asdabaram nugartee tiinuu abbootiin namni nugartee tiinuu mana eegalee abbaa keenya rabbi rahmat isaanii haa godhu manatti eegalee zamana isaa nama Sheekh Ahmad jedhaniin gartee tiinuu biyya gin irraa fidanii hakayyuun kennachuu nama gartee Sheekh Ahmad jedhan galchanii gandatti abbootii nama kana barsiise maatii keenya keessa nama Qur'aan hin dubbifne Qur'aan hin qara'an argeen beekuu hin jalatti fakkaatu garuu maatiin keenya gadi dhungatee kanaafi nu manatti eegalee abba makeenya gartee tiinuu irraa eegalee obboleen teenya gartee anamma kayaadadhum obboleen teenya tana dura na dura qaraatee anama Sheekh Ahmad jedhaniini nama gartee na duraatii ana dhadhu isojjiin inni na dura jira isojjiin eegalee manatti eegalee manumatti loohirra eegalee jechuudha abbaa keenya irra gartee eegalee osuma akkas eegalu sheeka gartee tiinuu sheeka lama tokko gartee kaalkan
dhufee galgala guyyaa loon tissinee galgala irra qaraanu eegas egaa guyyaa nu galchan Sheekh Abdul Mannaan jedhaniini agadaalee gartee jedhanii abbaa keenya irraan gartee tiinuu jalqaba nu gartee tiinuu waan abbaa keenyatti irraa godhaa garra jechuudha. Maashaallah rabbi isin irraa haa jaalatu isin agartee warruma keessan dhaaltan jechuudha. Warruma keenya dhaalle. Kunillee waan ajaa'ibaati. Rabbiin kennama kana keessatti akka adda addaa namaa kennaa kun agartee akkuma isin jettan karaa abbaatiin kun karaa obboleessaatiin kun karaa agartee haadhaatiin karaa adda addaatiin rabbiin nama waffaqee jechuudha asbaabuma wanni cuftinuu. Kanaaf amma ani yoo tiyyan dubbadda mooduma dabaraa dubbadda. Anillee dubbadhuuqa. Ani duuba karaa itti quraana kana wal gahe obboleessa kiyya kana dura abbaan keenya gama karaatitti erganii. Abbaan keenya karaatitti nama tumuu kana irratti agartee hedduu hawwii qaban quraana kana akka namni qara'u akka isaan fedhaniif rabbiin agartee ijoollee isaanii akka isaan barbaadanitti rabbiin kennineef malee silaa cufti keenya hoffaa zayyu akka hamilee abbaa keenyatiif abbaan martuu akkasuma obboleessa keenya kanu dura abbaan keenya tumeeti halangeen irra ciccite waan jedheen duuba halangeen kan teessa ciccitu tanaaree jedhee mammaa isa ta'e ganda keenya keessatti akkana jedhee alii jedhaniiti ittiin mammaaka duuba akkasii ani suma jala deeme akkasii dhaquu irratti beeka achii dhaqee anillee gasanii ishee inni nama qaraasisanii osuma taanee looyiruma irratti akkuma ishee adan jedhan san qaraanu mijaa tokkoon achuma keessa wallollee jennaan gadi walii baana waliin jenne gadi walii baanaan kaa dubbii warra baadiyaatiin beektanii iraftii jedhanii yeroo gara saa afurii kana kabaabii kana ishee gannama dhiisa cuma gadi na dhiisanii jennaan alatti aga tokko taphatanii fiiganii dacha'anii yeroo sanii walii baallamne wayita yeroo san gabbaane ijaa ijoolleen isaanii taagartee obboleeyyan abbeerotaa maaliin kunniin hedduu amma an isaan malee obboleeyyanii wal loluun heddu an isaan wal qabatnee jennaan ciniinnaa kana beeka gurra ciniinnaan akka malee ciniine gurra gadhiisuutitti achi ijoolleen tuwwan irratti agartee na marsitee na dhooyite amma gurra isaa san agartee haga tokkoon muri'an achi booda wayitee achi irraa baane amma ijoolleen soonarra gurguddoo isheen isin dhiisanii badii galinaan jedhan achumaan fiigee galee karaatii haga tokkoof achi jalaa fi eegasanii rabbiin achi boodatti na deebise waan gaafa daa'imummaa irraa onna yaadadhu jalqaba isiisanii kan ittiin eegalu inshaallahu ta'ala akkasuma itti deebina mee akkuma san duuba amma gara sheeka keenya sheek Muhammad Waaduutti deebina silaafuu karaatii rabbii musaabaa godhee karaa obboleessa keessaniitiin isin eegalchiise eega qaraatitti seentanii qur'aana rabbiitiin wal agartanii booda achi irratti agartanii isheen nama dhaanuu ta'inna wanni adda addaa ka qur'aana keessatti nama mul'atu kaa ijoollummaadha ka isin yaadattan mee maaltu jira? Masha Allah dhaggeeffattoota keenya waan haasofnu kanarraa gorsa fudhatan jennee insha Allah yaanna nama garii obboleessaa nama garii haadha nama garii abbaadha haala kanaanii quraanaan uummanni keenya wal quunnamne namni hedduun akkuma nuti amma irra dabarre kanarra akka dabre hedduu jira asirraa bu'aa takka yoo wal agarsiifne jechuudha obboleessa ofuu dubbanne gaalli ka duraan laallate oromoowwan jettu gaalli ka duraan laallate jaan gaalli ka duraan laallata hangafni yoo tole ijoolleen achi boodaan dhuftu hangafa san laallate jechuudha kanaafuu hangafa qabdan sirriitti rejjadhaadha isa karaa keeritti qaceelchaadha isuma jabeessinaan ta duubaan dhuftu isa hordofti xiqqashumarra qabdaniif jechuudha ta duubaan dhuftu sun akkasin laalladhaadha hangafni gaariin ganda tolcha akkasuma warra garii gartee sababa haadhatu ta'eef quraana qara'u kana haadha jechuun madrasatul uulaa jedhan madrasaa duraati madrasaan duraa haadha madrasaan duraa yoo badde namni gartee ganamni isaa bannaan galgalli isaallee ni bada jechuudha kanaaf haadha quraanatti nama kaaftu haga isiin faayidaa qabdu laalaadha dhiira gartee isiin leenjistee addunyatti gabbaastee addunyaa fayyadu jiru laalaa jechuudha akkasuma abbaa jechuun amiira أمير قرتي إذا سلوها الأمير سلوت البلاد كلها أمير تولان درتان هنقفني بيا تولان منستري جلقبا منستري تولان جتشورا بيجي قوتو تسولتي جتشورا
akkasii abbaa gaariis dubartiinis abbaa gaarii barbaadatu abbaa quraana abbuma gartee zeeta rifeensa dibee ofirraa firiisii booyaa ofirraa gamana firfir jedhee faca'u diiggala akka durree gannoo kana keessa waa caccabseetuma re'ee nyaatu kan akka hin barbaanne tayyib inshaallah gama gaafii keessan deebisuutti hin deebi'a. Quraana kana keessatti mudannoon dura namni gartee waa takka hin beeyne kuni namni ijoollummaa keessatti kitaaba seenu kun rabbi hin beeytu ijoolleen. Kanaaf waan jedhan rabbiin ijoolleedha uleedha jedhan. Uleedha jedhan. Amma gaafsan uleen sinan qaraasifnaan. Uleen sinan qaraasifne wanni gartee nama horkachiisu ijoolleen maana bira dabartii kufan beekan rabbis hin beeku. Rabbi akkasi nama gubaa hin beeku waan ijoollee ta'eef hin beeku. Ijoolleen maana bira dabartii hamilee hin qaba akka hamilee guutuun qaba. Obboleessuma kiyya kana laalladhee isaa koofiyyaa bareedduu qabu kana eegalee darasaa gartee faanosa bareedaan deemtu kana laalee hin hawwa akkama qalbii na jaalatee jiru koofiyyaa bareedduu adii matarraa qaban tana gartee tan malaalee obboleessi kun natti bareeda natti tolaa bakka akka isaa kana ta'uun fedha. Ijoolleen akka na bira dabartu hin fedhu dorgommii ajaa'ibaatiin qaree jechuudha dorgommii ajaa'ibaatiin qaree yoo bikka wallaalee gaabboleessi kiyya guruma kana keessa chawu na godha kaballaan isaa anumarraa siis jetti duuba yoo ammoo gartee akka tasaa gaaf tokko ayyotiyya hojii rabbi araaramuu fi haadha isiidhaa laaluudhaaf dhayne boo'ee na galchitu malee je'eetiin ayyotiyya garteetti boo'ee na galchitu malee je'e maaliif jennaan ijoolleen na bira dabarte jee morka jechuu ijoolleen na bira dabarte je'eetiin akkasitti boo'ee ayyotiyya galche jechuun. Galgala gartee bikka itti qaraanu sambullaa qixxaa yookaan qiinxaa daabboo kana ambaashaa waan akka ambaashaa fakkaatu kana fudhanneeti isa kana gartee fudhanneet bikka qaraatii sambullaa gojoon keessa qaraanu gaa baala baarzaa ifa afannee raciifna beeta waa takka kalee na dhukkubtii na quuqaa kanaasanii jiru tayfiin nu nyaattus tayfiin nu nyaate qubaa hin qabnu jechuudha daaran na tuqeen hin jiru. Bikka sambullaa qixxaa kenna nyaannetti rafna galgala akkasii qaraanee rafna jechuudha ganamas haga tokko qaraanee achi kaanee akkasitti galla jechuudha. Haala kana keessa bolola akkanaa yookaan footuna akkanaatiin gaafsanii quraana kana qara'e gaafa quraana buusus garuu osoo quraana buusaniin duratti du'aayii jiddu warri keenya nu godha. Gizee gartee yaasiin geenyifaa gizee maal geenyifaa du'aayii nu godha akkasitti honni jedhanii gaafa quraana buusifaa gaa gammachuu hin dubbatin gaa ayyoonti rabbi araaramuu fi mucaan kiyya quraana buusi jedhanii sadaqaa nyaata gartee godhanii maalii gammachuun gaabsanii hin dubbatin akkasumatti rabbi nu waa gammachiisu jennaan namni akkasii quraanaaf gammadee naan jannatuma seena silaa gaafsan ammoo ganuti rabbiif jecha quraana kana baga buufne jennee hin beeynu ijoollummaa dhagaa waan qabne takka injifatu hagasumatti gammannaa. Akkasitti duuba waan jedhe warra kanatti waan jedhan warri salafaa kun تعلمنا العلم لغير الله وأبى العلم إلا لله جان علمي قرتي قاب درا ربي في كمبرتي ومبراتي في برنة علمي أمو ربي في ملئ أوان براتي في انتو جري قمسوا ندي بسجرة قاب درا مركم القرآن قراني تبود جزي هدي زرق جنو جزي قدن جزي بلغنو أها إذا دوبي أكنا جرا جنة آخرات تبود بينه جوكيا أكاسي ما شاء الله جزاك الله خيرا وليس كيسا نتقاب سنين ريتشو قبل سنين سنين ورا دبرو قبرتني وليس كيا الدون التعارة ما رجعنا نجول ليلا ما ندعي وجول لي بلا تكلم دو أكنا دوت أكنا تموتي نم تكنتم أكنا تموتي جو إذا إني ويف نتوما أكنا تم نم تكنتم حاجة وريكينا maal mucaa kanatti maa kanatti azabda firraa dhiisi mucaa kana haga jedhaniin takkatti aga obboleeyyan kiyya itti aaran takkatti inni edaabi kana oofuuf wahii qaba hatta qissaan isaa seenaan isaa qissaan isaa hatta gaafa akkuma isaa sanitti gaati qeenna fuudhuu barbaadan warri kenna gaaf sanillee lolee aaree dallanee akkamitti mucaa xiqqeennatti lafa qabuu feetan akkana balleessuu feetanii ka jedhu warra kennaan lolee ana gas jala dhagayannaan hin bada bakka anillee jalaa bada jedhee murteeffadha warra keenyallee rabbiin narraa qabee intalatti keenna nama qaban san akkasin rabbiin irraa hambise gaafa baratee barumsa isaa wayyeeffate ta'uu fedhe haa fuudhu je
hedduu dadaala godhe yookaan yaala godhe jechuudha sadarkaa barumsaa keessatti akkan jabaadhuuf. Masha Allah. Rabbi irraa jaalatu rabbi umrii dheertuu haa kennu fi bakka jiretti rabbiin agartanii Allahumma keessa kaayuufi. Hayyee inshallah gara shee Adam Isaatitti deebinaa mee isin hoo amma agartanii Qur'aana akkatti wal geettan nu himtanii immootu mee Qur'aana kana keessatti waan isin mudate rakkoo agartanii takka yaadattan daa'imummaadha. Gara sheekati irraa ta'inna karaa agartanii warra keessaniitti irraa ta'inna Qur'aana kanarra namni nama tumaa Qur'aana nama galuu didaa waan adda addaa jira Qur'aana fi gizee walii gad deddeeman jettanii rakkoo adda addaattu agartee nama mudata kanarraa waan yaadattamme gabaabdutti. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Duuba Qur'aana barachuu keessatti wanni nama qunnamu dhugaa waan hedduu ammoo alhamdulillah guddoo rakkoo akkasii hin qunnamne. Akkuma reefu jedhee sisteema warri iskuulaa baaseen shiftii barattanii qaraatan nuun jedhanii madrasaa keessaa nu fuudhanii lamuunullee ijoollummaan nu jira namni akkasii madrasaa irratti nu dhoogu hin jiru in of oolline madrasaa irraa. Ani akka nama tokkootti nama of oolle keessaa tokko gaafsanitti Qur'aana sa'a 10 booda amma guyyaa guutummaa iskuuluma deebinee jiru ganna tokko eegee akkasuma sossobanii lamuu gara iskuulaa kanaa waa hedduu si sossobanii garuma iskuulaa deebinee amma Qur'aana sa'a 10 booda deemna. Sa'a 10 booda ka deemnu kana sheekonni nu tumti akkuma sheeni jedhanii obboleessi isaanii kun akkana isaan tumaa isaanillee akkuma nu baramnuufi malee waan biraatiif miti. Duuba tumaa kana keessatti anillee ijoollummaan nu jira injibbe madrasaa. Jibbuu keessaa Qur'aana fuudhee manaa baheeni gootaraa jala kaa'a. Gootaraa jala kaa'ee taphataa oola. Yoo magriibni ga'e yeroo ijoolleen madrasaa keessaa baatee dhuftutti dhokadhee dhufee gootaraa jala Qur'aana fuudhee akkuma nama madrasaa irraa galeetiin mana seena. Nyaata na jala kaayanii madrasaa galee maashaallah nyaadha. Usuma akkana jedhu anuma kuwaasima oolan Qur'aana fudhadhee iskuulaa gallaan Qur'aana fudhee bakka kaa'u jira achuma kaayee dabra. Duuba namni ollaa tokko ammallee hin jira namni sun amaanoo jedhanii namuma ijoolleen illee ammoo xiqqoo umriin narra jira arge hin himneen illee macadhisa hojii an hojjedhu kan arge irra gahe namni biraan argine. Duuba Sheekh Jamaal jedhanii anaa kuwaasii taphatu jiru na tume gaaf tokko karaa maana yaamee na tume maa madrasaan dhufne dhee na tume amma galgala Qur'aana galee yoo an Qur'aana fudhadhee gootaraa kiyya jala bakka kaa'u kanaa fudhadhee galu dirman maayee jira. Amma aadaa rabbiin waan tokko akkuma warri keenyaa jedhu hattuun guyyaa 40 jedhan guyyaa 40 booda wanni hattuu hin bahaa jedhan. Amma madaa kana dhuffachuufillee himachuufillee rakkadhe. Amma hin hime Sheekh Jamaaliin na tumee jedhe ati yaa hedduu na boonsanii na jaalatanii akkami akkanatti mucaan irraa tumadhanii dhaqan madrasaa. Salphina keetiin bawwee. Yoo madrasaa dhaqanii isheen anattume ana tayyibaa dheeni maatumtan akkana jalaa innaan beektaa madrasaa dhufu. Madrasaa eegii ji'aati yuunis argineen beeknu. Subhaanallah. Madrasaa bira oola jiru. Anam gurbaa eessa oolta hin dhufaan. Anam manam dide tanallee. Amma namni ollaa kan Qur'aana yoo an kaa'u argu kun dhufe amma innillee. Beektaa Adam Qur'aanas kaa'ee oolaa. Ragaan na heddummaate. Amma duuba ani Qur'aana achuma dhaabelloo jedheen danda'a. Ani illee amma xiqqoo jabaadhee jira. Haadii dullee humna agarsiillee bakki itti galu waan hin jirreef achitti narraa onna jette. Duuba Qur'aana iskuula nurraa balleesse. Goddanyoonni hiriyoonni hiyyii warri waliin barannu garuma iskuulaa goranii Qur'aana bas gaaf tokko waan ajaa'ibaa osoo qara'u warri Arabaa wayii dhufee Qur'aana illee nuu qooda ijoollee wayii kaatee ilaa fi Qureeshii kana qaraate. Arabaa Qureesh jechuulleen dhageenya anamma sheeka gaafadhe jali deemanii sheeka suuraa ofii maanu qaraa isaa jedhe.
Suura siyaasaati. Suuraa ofii maa nu qaraa isaa jennaan maali jennaan kunoo kalee arabni dhufan kun liilaa fi qoreeshiin qaraa isanii akkam jennaan beeka warraatii miti jedhee isheen amma angaabsanii maaliif tafsiraa maaliif beeka aga jirutti amma ni maal anama qoreeshii matana dhagahee suuraa ofii maal qaraasisee duuba akkasuma babbaraatuufnee wanni mudannoo jettanii qiblaala malee salaate gammachuurraa madarasaa dhaqee bas sheekaa amma quraana qabaa galeetumaan siree gubbaa bahee salaate tu dhufanii waa argan gara malee garagalee salaatu jira. Warra na arga amma na keenya keessa haati tiyyallee nama baratee miti obboleettiin tiyya tanaan gafaallee hin jirti isiin illee akkuma nama madarasaa achi deemu kanaayyuu maal hin deemu namni rabbiitu mana san isheen ana kanaaf amma garuma garagalu salaatu tanat hagadhaa rifaatuun gaafsan qiblaa malee salaatu jiru si qiblaa maal si garagalanii salaatanii jira amma darasaa quraana algaba salaat tana waan an dagadhu miti gaafsa waan ijoollummaatti lamuu gaaf biraa malee qiblaa malee salaate waabee jira laga waabeerra guddadhe magaalaa iddoo jedhanii achi guddadhe waabeen kun lagni waabee kuni qiblaa dura jira gara qiblaati udu'atanii achuma namni guddaan illee argaati kayoo oolullee yoo laga buulullee waabee achi garagalee salaata amma nuti ka gama oolee nama